torban guutuu akkanina hidhamee teeysan. Naraana keessa immoo. Sibila sani suuta ballo suuta harka. Qulfina qollofanii suuta harka namu. Ya Rabbi. Bariisa kana wala isa wajjin. Isaan fide bar seman jetta. Isaan fide bar. Jalsa ana raay. Ya basibila kana raba sibi. Qulfina isa jirti. Bidaarati jina ilani kan jalata. Wai sibidani. Na wada kanan gon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bidaarati raati ke jeshin jalata wale. Bas bay. Qulfi sikaba. Suuta harka kana bos guyyaa meeqa hidhaa jira. Gamana naarti. Ati kan mos garee min dubbata. Wada bin ribet tane moga Madib gar bana ilmana ada kaja dia libra artis ta libra magan tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya shamar kafuni jirtu mutakashti nageenyi keensan baraada jirtan Oromooti. Ya sinin jire mata bashasha share like gochuun dagatina like gochuun dagat qoyaani waan singafaddo like maangoon me video ni laltan like ngootan leesh maaltu mushkilaa fide like goda akasinin jedha galatooma ulfadhaa sinin jedha mutakashti congratulations sin jedha obboleessa kiyya Bahar Sufyaan Yusuf jechuun jedha waay baga rabbi si baasee dubbiin keessan nu dhibe wallahi fiilmi jirtanii dhugumatu akkana wal godhu jirtanii akkana wal balleessu jirtanii tana dubbiin nu dhibde rabbi sini alaafisu nuufis rabbi alaafisu laakiin wallahi wanti yoo dubbiin akkana taate wanti Oromoo tanaa waan ajaa'ibaati. Makiina fuudhuun namas fuudhuun immoo namni nama qabe sun deebi'ee gara biraatti yoo nama baasu rabbiin akkana qaba jechuudha. Deebi'ee garaa walii yoo laafan jechuudha. Amma gurbaan Fatiyaa bakka san geesse gurba maqara jara nama dura sadii mari'atanii qabanii innis achi keessadha jechuudha. Gurbaan amma achi isa geesse bakka beeku furtuus qabu jechuudha. Furtuu isa hidhanii ittiin qollofaniin san nama harkarraa qabu. Akka jechuudha ani waan takka yoo ta'e ilaalu uummanni kun walii galee fiilmii hojjechuu jira wayi daawwattoota qofa soobu jira waan jiru takka natti dhagahame yoo immoo waan takka ilaalu wal abaaruu fi wal akkas jechuu san irratti yoo wal rabsuu san irra yoo ilaalu wanni tun akkam dhugumaa jedha. Ofiillee akka biraallee jechuudha namni waan akkanaa dalagu mootummaan akka itti gadhiisu sirrii nama waan akkanaa dalagu kana yoo mootummaa irra ragaa wajjin itti geessanii mootummaan yakkamaa ta'a jechuudha. Namni mootummaa qaamni waan kana gadhiisu yakkamaadha gaafatama qaba. Eega biyyi seera qabaatte waan akka jettu ta'e immoo dubbiin keessan nuufis hin galle akka yaada kootiitti itti naan galle wallahi. Akka nama abjuu keessa jiru takkaana waan harkaa dhufte immoo amshee baga rabbi si baasee baga rabbi maatii ta'e ilmaan ta'e faamilii ta'e si deebise akkasi. Laakiin wallahi rabbi keeriyaa godhu dubbiin kun dhugaa yoo taate warri biyya san keessa jiru akkamittiin callisa maali jennaan namni takka yoo waan takka yoo balleessu hanga lubbuu namaa balleessu hanga nama ukkaamsee fuudhuutitti gaafa gahe kan biraa ittis ni daraba jechuudha. Laakiin akkaan nama information nama takka irraa dhagahettiin dubbiin kun walii magalamee waan hojjetamu malee sobaa jedhanii Allahu alam. Laakiin akka soban jenne akkas arraba akkasiisan wal arrabsan akkas waliin jedhan akkasuma biraatii walitti qabanii waliin guban sun yogguu laalu an soba sin jedhu dhuga sin jedhu na dhibde dubbiin tun maali yoo akka fiilmii sanis godhutti jiraatan hin beeyne rabbi keeriyaa godhu rabbi haa laafisu
immoo haala takka irratti ol ka'anii yoo jaartii ta'e hiikii jaartii waldhabbii hin qabne jaartii wanna jenne waldhaba qabaates abbaan yoo fedhe hiika namni yoo jibba namaallee qabaate garaa keessatti jibbinsa namaa namni takka takka jiruu namaan fedhu bultii namaa yoo bareedes hin fedhan jechuudha ta'uu danda'a ol baafatee namni jaartii ta'e hiittu malee hin jiraattu tabiraa mallaqa fudhannee si fuusiwna ogguu jedhan sani waan adda takka nama dhaga'ama laakiin akkamimatti jechi kunuu yeessaa dhufa waan jedhutu sammuu kee keessa naannessa akkuma san jechuudha bahara obboleettis ni qabaa jaartii biraatis ni qabaa haala kanarratti haala isaan kana inni kana keessa irratti haga inni hidhamee dhabame kanatti obboleettiinis waan dubbanne jaartiin tuunis waan dubbanne silaa maali maaf hin dubbanne wanni jedhus kunis yaada biraa keessa kenna qe'ana shakkii biraa jechuudha dubbummaan tun hangam dhugaadha ammoo tooftamaaf walidhaniitiin waan akkanaa walumaa galanii hojjetaa kan jedhuun wanna takkanatti taate jechuudha mamiinatti taate immoo akka namta kanaa himetti jechuudha maqaasaas dhahuu hin feene waan walii galamee hojjetu jiru maleen dhugaa miti ati viidiyoo isaanii ilaalee laayii godhii fi naan jedhe namni suni nama sanii maaf ustanii maalii fi hanga takka takkatti isin irra geettu ustanii wal taatanii wanta kana maa ofirraa hin kuchisiisnee jennaan hatta yoo wanta ullee taate mootummaan biyya sanii mallaqaanis hojjete taate akka oromootti illee yoo nu gargaaraa jettanii nama isin dhabamsiisuu deemu kana ofirraa kuchisiistanii jedhee gaafadhe wanta akkasiin jiru naan jedhe wanti akkasiin jiru uummanni waliigalee hojjetaa waan akkasiin naan jedhani laakiin gara tokko yoo ilaalu dubbiin namni natti hime sun dhugaa na fakkaata akka kaan yoo arraba isaanii akkasii wal arrabsan yoo ilaalu dubbiin suni soba natti fakkaattee akka hurrii takkanatti maramte jechuudha akka nama abjuu keessa jiru akkasitti natti taate jechuudha dubbiin tuni maaliif jennaan namni kun yoo waliigaleellee hojjechuu taate waan wanni baay'een jira wanni waliigalanii hojjetan wanti gaariin wanti wannaan jechuudha laakiin waan hamtuu sana ummatas qalbiidha yaasanii nama meeqa qalbiin cabdi jechuudha nama meeqatu ummata akkasitti wal abaarsisiisanii yoo dhuguma dubbiin tun soba taate namni kun qiimii walii hin qabatu booddee keeris hin qabachuu qalbii ilma namaa hedduu cabdee dhugumatti yoo wanni kun soba taate ittiin dalagataaf waan kana godhan taate rabbiin isaan hin dhiisu maaliif qalbii namaa cabsuu irra ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam kaaba rabbi diigamutu irra caalaa qalbii nama tokko cabsuu caalaa akkasi qalbii walii cabsuun tun sirrii miti nama meeqa daawwattoonni oromoon tuni beektaa qulqullu oromoon tun qulqullu dhuguma sanii yoo nama jaalatan qalbis nama cabanii gaafa nama garagalanis akkasuma nama godhan malee qalbii cabee namni hedduu wanna jedha waan akkana kana beeku namni kennes warra magaalaa warra taxawwaree kanaa miti fiilmii kana beeku yookaan fiilmillee hojjetu jirtanii jechuudha namni ilaalee qalbiin nama cabdi waan akkanarraa sirraa yoo dubbiin tun dhugaa hin taane fiilmi jirtan taate dalagaa biraa dalagadhaati waan bareedduu waan jaalalaa waan tokkummaa isiniif fidu dalagadha waan akkasiitiin gabbayaa hawaasatti hawaasa keessan qalbiin cabsina yoo dhugaa taate waan kana ofirraa kutaa immoo Duraanin balloonatti yaamin jee. Dibata mudee. Kanaafuu jaakete. Wallahi. Dile jaakete kun. Waliin kiraata